gadda laphee nama cabsuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Ayi gara jabeenya ilma namaa. Ilmi ofii haadhaaf abbaa ofii jechuudha. Bakka tokkotti albeedhaan qalee. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessaa nagaa gootuun qabasin jecha akkasuma warroon chaanaala kee afaaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya taasisan jedha. Egaa kaa obboloota ko maal qabattee dhuftee jechuun keessa oolu akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana haadha manaatii fi abbaa manaati jechuudha. Isaan kun jechuudha haadha manaatiif abbaa manaa irratti gocha suukaneessaa ilmi ofii hojjete jechuudha. Ilmi isaanii jechuudha. Isaan lachuuyyuu bakka tokkotti halkan keessaa sa'aatii 5tti jechuudha. Wallagga irratti wallagga lixaa tinatti fakkaate akkan miidiyaa irratti dhagayetti wallagga isaan jechuudha. Inna halkan keessaa akka tilmaaman miidiyaa irratti himametti sa'aatii naannoo 5tti jechuudha. Namni akka gara jabeenya akkanaatis rabbi namarraa haa qabu waaqayyoon gara jabeenya akkanaas irraa qabu ilmoon ofii jechuudha. Maal jedha haadha keessaa baatetti haadha rukuttii jedhama maasii waa wayii jechuudha. Wanni kun akka hibbootti akka qawweessan jechuudha. Amma isaanuma keessaa baheet jara kana keessaa baheet isaanumarraa dhalatee lubbuu isaanii galaafate jechuudha. Maaliif kan qalee ajjeese ilma isaanitti nama biraa osoo taane ilma isaanittu qalee ajjeesee jechuudha. Albeedhaan qalee halkan keessaa sa'aatii 5tti akkasitti qalee biraa bade jechuudha. Akka qawwee keessaa baatee ilmoon maali keessaa baateetti haadha rukuttiisanii akkasan ta'ee jechuudha. Isaanumarraa dhalatee garagalii raawwate har'a isaanii ajjeese jechuudha. Ayi jireenya ilma namaa. Ayi gara jabeenya ilma namaa. Waanuma biyya keenya keessa deemu kana bakka yoo arguun yoo dosin namatti hafe kanarra jechuudha. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Namni ilma namaa ta'e maali gara jabeenya akkana? Maali haadhaaf abbaa ofii kabajuu dhabu? Haadha ofii fi abbaa ofii kabajuun hunduma caalaa barra. Maalin jedhe haadha ofii irraa dhalatan abbaa ofii irraa dhalatan akkamitti ijuma badduudhaan ilaalu jiran? Akkamitti ijuma badduudhaan haadhaaf abbaa ofii ilaalu kan ajjeesa yaafu jechuudha. Yaa jireenya kana jireenya kanas gara jabeenya ilma namaas. Amma jara kana ka albeedhaan qalee haadhaaf abbaa ofii albeedhaan qaleetti ofii badeedha. Laala mee hagam akka tokko namni ilma namaa kun hagam akka garaa jabaatu laala kanarratti ilaaluu hin dandeessan. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa laphee nama cabsa. Ilmoodhas jedhanii gisee tokko yoo waliin fiiganii edaa ilmoonis kan diina sitti taatu jirti dhugaa rabbii hedduu nama gaddisiisa dhugaa baay'ee garaa nama nyaatu dhugaa rabbii jechuudha. Haadha ofiitii fi abbaa ofii yoo albeedhaan qalee biraa deemu inni maal balleessuma fidhanii yoo haadhaaf abbaan ofii namarratti raawwatan maalin jedhi kan wanta akkas irratti raawwatamu maali kan lubbuu baasuu isaan arge maali haadhaaf abbaa ofiitittu haadhaaf abbaan ofii waan fedhan yoo nama godhanii isaan irraa dhalatan jechuudha. Garuu gara jabeenya akkamiiti ilma namaa akkamiiti kan akkanatti garaa jabaatu kun yeroo baay'ee hin deddeebi'a wanni haadhaaf abbaa kun yeroo baay'ee hin deddeebi'a. Yeroo tokkollee waggaa lama ta'e waggaa tokko ta'e hin beekone naannoma kanarra waggaa tokko ta'uun oolu mucaan tokkollee haadha ofii akkasitti albeedhaan qalee jechuudha. Maaloo kaageerana maaluma taana nuti warrumaan dhiiraa kana dadhabneerra adaraa keessan albumaan nama qaruu kana dhaabaa kun falmachuudha dhugaa rabbi maal abbuu kana nama ajjeese ajjeefamu osoo jedhame namni akkatti nama ajjeesuu barra. Biyya keenya keessatti maaliif lubbuun akkuma shunkurtii taate shunkurtumallee gaafa murattu yoo hojiidhaaf malee akkanumaan gafuudhanii muranii barri gaafa itti fayyadamuudhaaf muratta jechuudha. Shunkurtii tokko ammaa gisee muruuf taatu yoo waxuuf taatu yoo bakka nyaata hojjechuuf taatu malee akkanumaan gadi fuutee mummurtu. Bakka shunkurtuma isaa illee hanqatte lubbuun ilma namaa Itoophiyaa keessatti jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Har'a keenya seerrumtis biyya keenyatillee seera du'aa seera dadhabaa. Maaliif har'a odoo namni nama ajjeese akkuma biyyoota gurguddatanii kana osoo namni du'a irratti faradame har'a namni keenya ol jedhee bakka barbaadetti si ajjeese hin nyaatu jechuudha. Mucayyoo dheengaddaatis amma kan biyya alaatti galtee ajjeese inni fataa jedhee mana hidhaa seensisanii mana hidhaatti nyaata mucayyoon duute agas darbite ishee hin deebitu.
isa kanaadha ilmi isaanii akkuma suuraa irratti argaa jirtan kun ilma isaan irraa dhalate ilmi kun jechuudha. Hedduuta kana gaddisiise baay'ee na gaddisiise dhalachuu kiyyaanuu na gaddisiise. Ilmoodha jettee gaafa dhaltee wajjin cinqamtee haati ji'a 9 guutuu garaatti baattee wajjin cinqamtee deessee guddistee asiin geessee har'a yoo lubbuu ishee galaafatu hedduu nama gaddisiisa. Abboosi haa gubu waan jedhu qabu. Rabbi akkanuma akka isaan qalteetti rabbi si haa qalu. Waan biraa waan jedhu qabu. Dhugaa rabbi hedduu nama gaddisiisa. Akkamitti ilmoo irraa baatee haadha ajjeefti. Abbaa irraa dhalattee abbaa ajjeesti. Harka maaltu sii qala yaa bineensa. Gara jabeenya akkanaa rabbi namaan kennin. Waaqayyumti yoo nama jaalate gara jabeenya akkanaa namaan kennin. Maalibbu? Maaluma deemaa jira biyya kana keessa dhugaa rabbi. Amma kana yoo barbaadanis qabanii hidhan malee wanni takka wanni godhame tokko hin jiru. Qabanii seeratti dhiyeessu yookiin waggaa guutuudha jedhu yookiin waggaa 10 jedhu yookiin waggaa 20 jedhu. Tanuma fardeen isaanii jechuudha kana. Osoo akka biyyoota gurguddatanii nama kana qabanii ajjeesanii tokkoyyuu jiru baqa. Namni walirraa hin laallatee walitti hin deebi'u. Kun daa'ima xiqqoo ajjeesa. Kun haadha abbaa ajjeesa. Kun dubartoota ajjeesa. Maaluma balleessini qoy warrumti maal balleessini warri dubartii irratti kan duultan isa warri dhiiraa kun. Dhugaa rabbii kana Itoophiyaa keenya san keessatti kan falmatan isarratti maaltu seera maaltu jiraatu falmatta malee kan siraa hiriira baanii iyyatan jechuudha. Uummanni keenyas ofirra maabayeetu mataa maaliif wanta akkanaa gocha akkanaa suukaneessaa kana silaa ka iyyatu uummata jechuudha. Uummata keenyatu iyyachuu qaba jechuudha. Maaliif ofirraa balaaleffachuu namni nama ajjeefame yaa ajjeefamu jedhanii osoo balaata isaa ta'e eeyyeen balaata isaati miti waan ofii isaatiitti yaadee ajjeese namatti yaadee ajjeese kanammoo isas nama fuulduratti addabaabaayii keessatti ajjeesanii namni hunduyyuu walirraa laala waan ta'eef waan kanatti deebi'u silaa waan kanatti hin deebi'u jechuudha. Waan seerri biyya keenya kanaa miti seerri biyya keenya haarawaa waan ta'eef kanaaf akkanatti namoonni keenya walirratti deddeebi'ee lubbuu namaa akkuma kurtiitti baasa jechuudha. Kanaaf warra maatii boqote kanaa waaqayyo jannataan isaanii qaleessoo lubbuu isaanii amaaru kan miliqe kanas waaqayyo dhugaa isaanii habaasu dhiiga isaanii habaasu jechuudha. Wanti jedhan jiru baay'ee nama gaddisiisa. Kun gadda laphee nama cabsuudha jechuudha. Dhugaa rabbi waanuma dubbattu si asxalaa jechuudha baay'ee tokko ishee. Innaa akkasisiniin jedha hedduu nama gaddisiisa hedduu lapheen nama caba jechuudha. Maaltu deemaa akka jirullee biyya keenya keessatti wanta akka deemaa jiru namaa hin galu jechuudha. Amma waaqayyo gumaa isaanii haa baasu. Isaan echatti deebi'uu mati deemanii mucuma kana qofa qabaniituma osoo isas akkuma inni maatii isaa qaletti saqalanii dhugaa rabbi jechuudha. Namatti illee faraduun gaarii miti garuu waan gocha suukaneessaa ta'e jechuudha. Gocha gara jabeenya kana dhugaa waanuma dubbannu nama harkaa bada dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa. Dhugaa waaqayyo waan akkanaatis namarraa haa qabu. Gara jabeenya akkanaatis waaqayyo namaaf hin kenninis hin jedha obboloota koo nama quba kan Itoophiyaa keenyaa.